yoo isa dhaabne inni illee sammuu isaallee biyya ormaatti tammallee biyya ormaatti jireenya kee jijjiira jedhee deemuudhaaf yaadu waan ta'eef biyyuma keessatti yaaduma qeerroon kaase kana fudhannee wal utumnee waliif ammoo loomin nama 50 ba'a nama 50 nama tokko ba'a yoo taate nama 50 geetiidha akkuma jedhan sani osoo waan kana ammoo akkuma qeerroon jedhetti osoo wal dagalee dhaabbannee wal bira dhaabbannee gadi wal dhaabnee biyya keessatti hin jira. Abdii amshir sicinaa jirra. Yaada biyya biraa deemu dhiifama naaf godhiiti waa isin daqiiqa takkitti akka namni as jala jirtu kullee naa hubadhaa waan kanallee miidiyaa gubbattillee har'a na qunname maal jechuu barbaade ni beeytan qamarii namni hin beeyne hin jiru dhiifama naa godhaa maayikii qabadhaame gaafan qamarsan gargaarree xumuru micaa wayi fakkeenya wayiiti isin dubbadhe micaa wayi isaa bishaan waraaba mallaqaanii micaan daa'ima xiqqaa wayiiti har'a natti fidanii laayivii gubbatti natti na haasofsiisanii micaan suni xiqqaadha harree namarraa kiraa fuudhee laala qixxee jechuudha harree qixxee fuudhee bishaan waraabanii oolee yoo birrii 200 dalage abbaa harreeti 100 kennee ofii 100 fudhata micichi amman argee kaameramaan qamariin duubatti mee micaa as waami maal hojjetaa jedheen bara akkana na jedhe micaa hin gaafadhe mee abbuu kiyya guyyatti maal hojjettaa jennaan birrii 200 hojjedhaa nan jedhe hayyee birrii 200 kan ima kaayattaa jennaan lakkin kaayadhu birrii 100 abbaa harreetii kennaa birrii 100 ofii fudhaa jedhe harreen keetii mii jennaan kiyyaa miti jedhe okay amma mee namni sadde harreen meeqee gaafadhe 8,000 naan jedhe mee namni 1,000 nuu kennitanii birrii 8,000 harree nu bittan jedheen amma yeroo kana ABC miidiyaa ni beeytanii aboo qeerroo anatu cufaa waan kana jedhee qarshii 15,000 yooma san ergee harree binneef micaan kun ji'a tokko amma har'a dhufe laayivii gubbatti qamar fide maal naan jedhe mee eessa geettee maal hojjetti jennaan tokkoffaa gammachuu qaba harree san kophaa baafadhe naan jedhe lammata qarshii 5,000 dalagadhee 1,000 takka maatii kiyyaa kennee 4,000 kaayadhe jedhee takkatti ilaala kalee namarraa fuudhee qixxee dalagataa takka har'ammoo kophaa isaatti halanyeeffatee binnee fi amma immoo birrii kaatu jammare hireen baateef amma namoonni hedduu achumarratti maal jedharree akka wanti banatee haa dhufu qarshii 500,000 irra buusneef jedhan fakkeenyaaf har'a yoo abdii yoo wanti nama harkaa qabu tana namaa taati yoo dhuunfaa isaa ta'in yoo har'a waan kana namaa isaa goone yookiin immoo hojii dabalataa bannee fi boruu anaaf si xurre irra kaa'a kuni abdii osoo hin taane ofii kennaa hojii wal agarsiisu waan ta'eef amma immoo nuti nama qarqaaru wallaalle maal taane yeroo itti fayyadamu wallaalle malee nama qarqaaruudhaaf mallaqa guddaan barbaachisu maal barbaachisa yaada fi walitti dhufu humna walii ta'uudha har'a osoo namni 250 kun laal homa salphaa qabannee yoo walitti deebite nutillee miidhamne isammoo qarqaarree jira laal kanaaf hundi keessanuu waan kan haasoo qofaame hujiidhaan maali hujiin sun xiqqaatteemi hujii uumuu qabnaa waan kanarratti karaa hedduunuu baasaa jirra mallaqa karamantaan ittuu baasaa jirra isaa kana biratti baasnee yoo wayirra kenne yoo galle boru anallee kararra kaa'a bar bakka maraa nama qabaachuun gaariidha bakka hunda nama qabaatte yoo nyaatamtelee namni keessa nyaate wayyaa bar kanaafuu yaada kana mee yeroo fursaa wayyoo arganne jechuudha osoo fageessu illee taane guyyaa tokko litti dhufneetuma sapiraayis haa goone jechuu barbaadetti dhiifama isinitti deebi'ee fakkeenyumaaf waan kana isinii kaase. Anillee waa'ee abdii irratti yaada xiqqoo sii qaba isinii galte waa'ee isaa sofnaan dhufe garuu yaada jalqabaa maal akka ta'e illee hin dhageenye dhugaa dubbachuu fi jireenyi biyya namaatti abdii yoo taate jireenya biyya namaallee argee jira. Kana booda yaani waan biyya namaa hawwuuf illee hin qabu. Lammata ammoo abdii jechuun wallahi ani haga argeetti dhiyoo ol baranne garuu akkuma inni biyya galee ol baranne sababa hojiitiin nama hojiillee hin tuffanne nama ofiillee miidhuu hin yaanne nama ofiitillee yaadu nama bakka yaani hin jira miti namas gargaaree ofiillee gargaaramuu nama barbaadu an garuu akka irraa hubadhetti jechuudha. Maaliif an fakkeenyaaf gaafa obboleettiitti biyyarraa galtee abdii akkana rakkadhe jedheen inti bilbiladhe nan beeku inni ati eenyunni jennaan inni ana kun qosatetti qabee ana dhorraa Suleeman minam jedheen Suleeman waan beekuuf okee naan jedhee majadheeti. Wallahi gaafa inni sisterii fuudhee deemu halkan sa'aatii maleedha. Birri erguufiif erguu hin danda'u anuuf kiyya moobaayil baankii hin qabu. Kazaan namni hin jiru akkamitti erga innaa ara birri rakkoo hin qabu mucatti buusee deebi'aa naan jedhee deemee obboleettiitti asallaa galchee deebi'ee yoo inni Addis Ababa deebi'ee naa bilbilu arrafa jira booda si erga dee nammallee ittuma deebi'ee ganama.
haa eeshi bakka rakkoon qabu dhiifama rafinaan jira rafee sa'aatii hirriba kiyya rafee quufetti ka'eetiin birri isaan ergeef yaani birri haganallee wallahi waanuma jedhee namatti himatu iyyuu hin beeku mucaan kun hin jiramti annama biraallee gaafadhee argee jira biyya alaati galli hoo jedhan namni kenna namuma qaaluuf deema jira makkana gannaa baqaasuuf deema inni garuu yaani gatima ittiin hojjetu sanu iyyuu hagana jedhee namatti himatu nama qaanfatudha wallahi osoo biyya keessatti illee hojii feetanillee gootanii fi osoo waan feetanillee gootanii fi yoo ittiin boontan malee ittiin saalfattan kanatti amana'a osoo hojii fedhellee hojjetee osoo qabattanii waan feetanillee gargaartanii waan feetanillee abdiin dalagee wallaahi laaziim ittiin saalfattan ani gizee lama sadiitti itti deddeebi'ee waan argeef jechuudha okay yoo atiin qabu jetteen illee nama akka atiin qabnetti sii beeku yoo atiin qaba jetteen illee nama akkasitti sii beeku abdiin inna yaani jireenyi biyya keenya akkuma nama mana fatantetti ta'ee garuu jireenyi biyya namaa honni hawuuf illee hin qabu isinillee akka ilmaan oromootitti yaani obboleessa keessan hundaayyuu akkuma isin jettan osoo namni tokko biyya galee kino dheengadda biyya galanii jennaan nama biyya qabnu nama beeynu miti itti bilbilanne abdii kana godhin jedheen dheengadda ganama subii hiriyaatti asii galte abdii sa'aatii kanatti buutii dhaabadhu jedhee wallahi mi'attiin asii buute shaanxaa addaa wallaaltee dhaabataa oolte oo asan keessa dhaabataa oolee sa'aatii meeqatti agasiitti gabbaasu eegee fuudhee deemanii maaliif hojiidha tokkoffaa nama isaatiin namni isaallee akka miidhamullee akka zarafamullee waan hin barbaanneef yoo qabattanii waan feetan yoo gootaniif ittillee hin saalfattanii daratiidha waan feetan godhaa fi dhugaan itti yaaddan taana garuu afaanii bichaa namatti argisiisuu bichaaf yookiin immoo akka abdiin rakkate rakkoo isaa san baasuu bichaaf yoo asirra dubbattan ta'e dogongortanii jirtan ammallee taananii icciitii isaa akka namni baru qofaaf yoo dubbattan ta'e dogongora guddaadha. Yoo dhugaan mootu akka inni jijjiiramu barbaaddan godhaatiin hin agarsiisa malee icciitii isaa jireenyi isaa akka namni baru gootanii hin callisina. Maalifi namni biyya Arabaatti ture kana ta'ee jira akkas ta'ee jira jedhee isa beeka. Garuu immoo isin uffatanii asirratti waan jiru dubbattanii yoo duubatti deebitan kuni qaanyii guddaadha wallahi laazim. Asanti ila yaada gaarii dubbattee waa'ee ministeera isaa wanni inni himateen jiru inni waan kana naa godhaan jenne kuni haa ta'ullee ka hin goona akkana godhuu fi qabna jettanii eega hin goona jettan godhaa galmaan ga'a malee ba'aa namni kaameraa jarbatti baatee deemu eega dubbatamee galma ga'uu qaba. Namni mootuyyuu namni kenna laal yoo ati parsantii 99 waan gaarii hojjette naxibii takkitti san qofaaf si qeeqa. Dhugaadha. No yaadni kee yaada gaariidha. Maaliifii waan cal'isnee asirra dubbannee dhiisuu akka hin qabne jabeessuu keeti. Dhugaadha rabbi. Yaada gaarii kaastee mucaan kun amma waan inni hojjetu garuu nun beeknu isin warri beektanis ni jiru. Garuu wanti inni dalagu suni waan isa barbaachisa. Bal'isee waanuma sanuu hojjechuu amma akkuma nama fira kee kana sirreessee bakka wayiitiin si ga'e kana namni kenna kan dhimma akkanaa kanarra rakkatu hedduudha. Waan kana garuu hojjetuuf waan mataa isaa waan nama ittiin deddeebisuus qabaachuun isa waan hedduutu isa barbaachisa. Kanaaf dhimma akkanaa kanarratti even asirratti illee amma cal'isnee waan hunda dubbachuu osoo hin taane dhugumatti keessaan lakkoofsas fudhannee Suleeman qeerroo waan hedduu waliin dubbannee maal akka ta'uu qabu ni dubbanna inshallah rakkoo qabu rabbi. Akkasii asanti. Godhaa fi nama badheetu isin hin barbaachisu. Nama badheellee hin barbaachisu. Nama gochuuf hin deemu. Waan godhuuf hedduuf hin godhan abbammaa fudhee garuu asirratti baatanii dubbattanii dubbii kana madaa namni qabu laasoo irratti nasaa cal'isuun waan hin taane ammallee dhugaa isin hin jedha. Yookiin yoo warri koomantii abdiin homaan taane ila namoota tokko koomantii irratti abdiin maal ta'e abdii waa takka hin taane dalaga masaa hojii inni dalagaa jiru jajjabeessaa yaada gartee kennaa jirra. Gartanii malee waa takka homaan rakkanne homaan miidhamne waa takka hin taane. Sinii galaami haalwanni mana hidhaa mana keessa ture biyya galatti dalagaa biyya yaada kennaa jajjabeessaa irra malee waa biraa waa takka hin taane kasi quba qabaadha rukumantii. Ila wanni jechuu barbaade tokkoffaa laalim. Ila Suleeman tokkoffaa amma yaada asantii irratti illee sirriidha. Inshallah yaada illee baay'isnu wanni jechuu barbaade tokko warri biyya namaa jirtan kamaatii keessan obboleettiin teessan biyya galtu tokkoffaa lakkoofsa isaa fudhaa. Ila tokko kunuu laale hojiidha laala. Isa qunnama nama kenna haa fayyadamu fayyada. Kuni dhaamsa tokkoffaa. Maaliif jennaan lakkoofsa isaa fudhaa. Namni kenna akka rakkanne innis gatii madaalawaa isinitti hin qabatu yoo barbaade isinii beellamee fudhachuu danda'a. Inni kun tokkoffaa. Isa lammaffaa akkuma obboleettiin teenya jetti dhugaadha waan tokko kaasanii osoo hin xumurre yookiin immoo akkana godhanii dhiisuun sun hin taatu. Ila an dhugaa tana dubbadha. Waan godhuu dandeenyu tokko qabanne yoomi sunu bakki nama jireetu haasa inatti tola.
sa'aatii qaala'insa xiqqoo jechuudha namni kun xiqqoo hafuura baafate. Baatii maratti haa ta'u yoo barbaachisaa ta'e manuma Suleyman kan dachaanee dhuma baatii kanaati irratti laala akka soobata kan qabne. Namni waa harkaa qabu nama darbate dabeessan jedhamu jedha bar. Yaadachuu nu banne gaa idaa namni kun na jajjabeessaa jira. Hamilee na duuka jiran jechuu nu ni gaa. Tokkoffaa hojii isaa beeksisaa lakkoofsa isaa viidiyoo isaa koppiliinkii godhaa fi akkasuma immoo jajjabeessaa nama eeruu kennaa fi namni namarraan hojjeta. Hojii hojjetamu kana fakkeenyaaf biyyuma arabaa kanatti namni yeroo sawwaa kan mushaawara hojjetu namarraan hiriyyarraan maaliif nu hunduu biyya arabaa jirra. Akkasitti isallee hojii isaa babal'isaa nama itti ergaa inni kun tokkoffaa yoo ta'e lammaffaa yoo barbaachisaa ta'e mana Suleyman kan dachaanee baatii irratti gaafuma baatiin tun dhumatu kaate waan dandeenye laala odoo isattuu nimne yoo goone waa takka wanni bakka kan jiru inshallah kaafneen cal'ifnu dirqama keenya ni baana isa qarqaaruun miti kun of qarqaaruudha achitti isa tiikfachuudha nama keenya karakkatu agartee akka rakkoo baasuu fi haganuma jechuu barbaade inshallah sa'aatiin na biraa deemee jira ulfaadha galatoomaa wala yaadachiifna. Jara qaba nama dhibbi lamaa ho'i kun tiktookii isaallee duwiitu godhaa fi yeroo as jiru abdii yaa'u namni wallaalan jiru kulliin keessan ni beeytanii tiktookiin isaa sababa inni waggaa tokko guutuu osoo hin fayyadamin tureef namoota hedduu bira wanti inni gadhiisuuf bira hin ga'u waan ta'eef namoonni biyya namaa keessa jirtan obboleessa keessanii isin fayyadaa biyya gaafa galtanii rakkattanii nagayaan dhufee kabajaan fuudhee maatii keessan bira yaa'u asaantiin irraan galchite sirrittiin kuma qabaa isinitti himaa jirti dhugaa rabbi isinitti hima wallaahi kutaa oromiyaa keessa bakka barbaadan obboleessa keessanii mallaqa feedu yeroo barbaade sii gamtaa bakka kana obboleettitti obboleettii hiriyaa kee geessoo jetteen bakka barbaadan isinii geessa kanaafi fooloo godhadhaatii obboleessa keessa wajjin wal qunnama lakkoofsa isaallee isinitti hima qabadha dhaqaa gattuu qaamana isaa fooloo godha jaliftanii hin taa'ina yookaan nutti boo'ina gaafa biyya galtan akkanatti finfinneetti maaliin nyaatettuun dhaqaa obboleessa keessa mucaa xiqqaa qacalee kana wallaahi namni ilmi namaa kun yeroo ammaa kana yaadaan ta'ee gartee waa hedduu wal guddisan mallaqa qofaanii miti yaadaan wal bira dhaabbatee waan inni dalagu san gartee nama isan beekne biraan gahee sheer godhee gartee nama hedduu jira kana amma fakkeenyaaf hojii isaa kana namoonni hedduun kan beekne jira abdiin dhageeffadhaa isinitti himaa jirra ilaa finfinnee keessatti ijoollee keenya kaniin biyya arabaa biyya garaagaraa irraa galan makiinaadhaan bakka isin barbaaddanitti fedha hiriyyaa bira geessu ta'ee feetan maatii keessan bira geessu ta'ee sa'aatii isin barbaaddanitti fedhu guyyaa fedhu halkan gartee obboleessa keetti hattuun tokko osoo isin nyaanne akka nagayaan biyya arabaa irraa gabbuutetti qe'ee kee biraan si gayaa lakkoofsa isaa qabadhaatii tiktookii isaa jala gaseedha feesbuukiin isaa abdii culullee jedha kanaaf obboleessa keessanii isin fayyadaa innillee isinirraa haa fayyadamu jechuu barbaadde ilmi namaa mallaqa osoo hin taane irra caalaa yaadaa yoo wal jajjabeessa yaadni sun mallaqa ta'a dhugaa rabbi ilma namaa tokko dalagaa inni dalagaa jiru san irratti amshir si wajjin jirraa dalagaa kee jabaadhu jetteeni gaafa jabeessitee waan sirraa eegamu akka obboleessaatti bira dhaabbatte hamilee itti horaa deemtallee isa sanillee gartee of biraa taree akka inni dalagaa biraa si uumus goota waan ta'eef kanaaf oromoo wal jajjabeessa yeroo baay'ee nuti afaanumaan haasofna malee bakka jennu sanitti hin argamu dhugaa rabbi dubbachuudhaaf wallaahi bakka jennu sanitti hin argamu kanaaf Suleeman jedhe asirratti abdiin atillee yoo ijoollee akkasiisan fuutu yoo ijoolleen kaameera irratti illee bahuu hin dandeenye beeksisa dalagi okay yaani yoo ijoollee riipoortii fuutu san beeksisa dalagi maaliif wanti biizinasa onlaayinii nimti ijoolleen kunillee onlaayinii dubbisuu danda'a waan ta'eef beeksisa dalagi yoo ijoolleen yaani namni kaameera irratti mul'atu hin barbaanne illee hin jira waan ta'eef shaanxama isaanii akkas yaani bakkuma jirtu itti himaa beeksisa irratti yoo dalagde namni hedduu si dubbisuu danda'an akkasitti illee jechuudha. Lammaffaa mootummaa jechuudha. Ijoollee Oromoon horoonni kara biyyaa galuu barbaadan. Tanaan durallee osoo ani gaste akkana seenee osoo hin taane mana kiyya banadhee isinii himee jira. Gaafa inni siisterii hiriyyaan biyya galtu osoo hin taane gaafa siisteriin biyya galte isinii himee jira guyyaa basan galgala jechuudha. Liibii seenee nama 200 irra dubbadhee lakkoofsa isaa nuu kennuu irra jettanii illee jirtanii isiniif kenna ammallee rakkoo hin qabu. Garuu namni kara biyyaa deemuu barbaadan akkasuma dubbistanii abdiin nama cannaquu miti nama ulfaatu miti nama caqacaquu illee miti wallahi nama hojiillee tuffatu illee miti yaani nama namaallee bakkee qabudha. Kanaafuu obboleessa keessanii hiriyaa keessanii yoo isin galchillee homaa isin nama meeqatu biraa saamamaa ture nama meeqa meeshaan jalaa badaa ture fakkeenyaaf aan siister miti bara 2007 bakka Dubaay irraa galte shaanxaa jiraatanii irraa galte nama faagoo osoo hin taane jechuudha. maal fooloo nama push godha hababaa takka illee mana isaa kana irraa akka doolaari isaa intinii ta'uu daddarba hababaa takka achirratti ol darba. Nagaan bulaa yaaduma kana waa'een abdii kana dabalata. Assalaamu alaikum.
وان السلام برا عليكم ورحمة وعليكم الله السلام وبركاته. ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام كم ورحمة نقدر الله تلقى؟ وبركاته. دايق لو جد بدي بعدي فمنا قدا بولا ينتج. Sulaiman ko yani ma follow nang ko ni matin ke kon. Ako kawan. Abdu koy follow ramal gota. Kuma yo siga koy. Dai ka takati bicha dubat. Akam jirtan kero na kuma me abdi bagar benagan sigal che. Sulaiman alhamdulillah. akam jirto bali nagaa kadi. namni dhibbi lamaa wayii kun ababaa takka takka ol darba irratti waa ababaa Sulaiman usedi abo. Chadde. ajee dubbat Dai ka murasa. Me akam jirto na kuma me baga naga itatani. Umri hafte umri tesani rabbi sini ya dere sunu marayu. Amin. Abdi baga nagaan galte baga biyyo teetitti galte baga maatii keetti galte jechuun barbaadeeti. Inni dhagamaami? اتفوا. Akkasii wallaahi kaa maashaallah tabaaraka rahmaan keeroo abbaa rakkata baga jiraatteetillee dabalataan immoo abdii kennaa qaamaan na beekullee baattuu yeroo ati biyya Saawudii jirtu si argina hawaasaaf sagalee taata maashaallah tabaaraka rahmaan ammallee sagalee taa jirta qaamaa fi qalbiinillee humna keetiillee faana dadhabdee haa ta'u biyya ormaa qaayidaan isii akkanuma nama beekkatee yoo waan kaatattaafatee keessaa bahe malee walumaan jirra waan jirru jechuu barbaadeeti. Lammaffaa immoo jara keenya reefiyyuu eenyu namni asanti immoo keerrotu dubbatee ture. Qaama bicha wal qarqaaru miti yaadaanlee wal qarqaaruun waan tokko afshir sii jirra waliin jirra egaa biyya alaatti si mijaa'u dide sibira jira sibira dhaabadhaadha. Gaaf tokko sibira illee dhaabata waan ta'eef akkasuma jedha dabalata ammoo qarshii bichaan wal bira dhaabatu miti. Innillee dadhabeetii waan dadhabbii isaa haa argatu bineensaan baatitu nu nyaataayyuu walirraa bakka buuneetii kootu na fuudhi waa sii kennaa nallee bakka gaarii nageessi takka lammaffaa ammoo ka mucaa kana bira ka namni biyya alaatii dhufe takkaan gabansaa biyya namaa keessa gitee gabbu kun amma nama nyaataa wala bakka badaa si fidaa biratti sirra du'a malee bineensaas hin kennu akka waan obboleessa kee argatteeti keessaayyuu shamarri ilmoon shamara. Dhiirri biyya Addis Ababa keessatti hin gabansaa takka meeshaa wajjin. So nama obboleessa ofii argate achi keessaa fuudheeti akki deemeen iyyuu kee warraa geessu lammaffaa ammoo bira bulchee iyyuu ganama fuudhee warra itti fiduun maashaallah walla kana waan ta'eef wal bira haa dhaabannu. San bichaan osoo hin taane qarshiinoo wal bira dhaabannee haga dalagu dalagee yoo mijaa'uu ofii baatte bakka tokkoon geennee hojii isa madaalu wal geessineeti saba kana haa qarqaaru. Haa saba qarqaartuuf akkana sii goone saba kee qarqaaru yoo jenneen akkam namatti hin tolu nama hin gammachiisu jechuu barbaadeet. Saba keetiin qarqaartaa luka saba keetiiti biraan dhaabatta Oromoon gargaarii yoo jenneen namatti tola. Koota wal taaneeti iyya afaanii bichaa miti uf miineeti jiruun tuni wallaahi tuun olii tuun gati akkuma waliin beeynu yoo barbaadde duniyaan si bira tartii yookaan siin tartiiyyuu yookaan si bira tartiiyyuu yoo barbaadde akkuma waliin argaa jirru kan. Biyya Itoophiyaa immoo kan waliin beeynu kana namni dalaydaa gara naannoo yoo ijaartu gara naannoo yoo deebitee ilaaltu kamatii gamte argita akka 50 shubbisaa baanisan. Dalaguu dadhabaniitii miti ma dalagata maashaallah inni illee waan nu gaafateeti illee miti akkana ta'e illee miti garuu nama dalagatu karaa irra arginee jirra dalagaa isaa. Kanaaf jecha osoo bira dhaabanneeti bakka tokkoon geenneeti saba kana tajaajilu wal dubbifnee akkuma qeerroon baanni qeerroon nama gargaaruun beekama yeroon isaa takkisaa soyituun hawaasa gargaaruudhaan dadhabaa waarraan argattu yoo rabbirraa waa argatte malee ankara argeera jechuuf abdiin dadhabaa osoo hin taane bakka tokko geessineeti saba kana tajaajiluudha. Akkasii dhiifama naa godhaan manarra dubbatu jira waan ta'eef wal bira haa dhaabannu wal haa dubbifnu koottaan marrinuu biyya ormaa jirra nu mijaa'eeti miti. Asuma achi abbaan rabbiin riskiin biyya ormaa keessa dheerataa kun magaalaati. Koota wal haa dubbifnu biyya illee jiraannu yaada wal bira jirra. Kiisii teena waa barabbarreeti nama tokko bakka tokko geenneeti abboo maaliin naa jirta maaliin jirta saba kiyya maaliin gargaaraarti keessaayyuu obboleeyyanti mucaa shamaraatiif ka barbaachisu nama akkanaa kana maa jennaan wallaahi bineensi biratti hin nyaatu. Ashiishi nama afuufanii shaantaa seerkaan fudhatan mucaa shamaraa birri haa kennituuf innillee miidhamee miidhamuufillee namaallee yeroon ammaa ammoo as kenni hoodhuudha. Taaksii takka si fe'uuf bineensi hambaa kasirraa nyaatee ittiin guddaturra wallaahi namni kenna yoo ittiin guddate hoo bakka tokko yoo dhaabate hoo hawaasa ofiitii yoo tajaajile hoo akkasiiti quba walaa qabaannu. Kana bichaa miti kabiraallee jira akkanaa namni dalagatuu danda'u namni wallaahi hin argita mucaa gaaf duraa kophee taragu
Yoonee maanya maal ka jedhu sani namoota baay'ee qalbiitti dheebote qeerroon illee dubbisee jira. Waliin agarre wallahi qeerroo bakka hedduu si argaa jirra wallahi ulfaadhu galata'u. Waan haagootaa fi miti dalagateetu si galata'uunfachiisa abboo. Kabiraallee akkana ta'uu qabaadha akkana barbaanneedha abboo. Suleymaanatillee jajjaba wallahi maashaallah osoo taphattuuyyuu keessa hawaasa keetiif akka dhimmamaa jirtu si argaa jirra. Waa'ee uummata sirkaa irratti. Si jajjabeessu malee si jajuufi miti. Tayyee ammallee tayyee argami rakkata faana bu'a. Rabbitu sagalee uummata nama godha malee ati filatteetii miti. Odoo namoota baay'eetu yaa oolee hawaasni jalaa fudhatama dhabeeti sagalee isaa fudhatu dhabeeti kufee hedduutu jira. Beekaan hedduun meeqatu mana keessatti dhokate. Nama meeqa rabbi ammoo sagalee namaa dhageessise. So dhiifamallee naa godhaati isinirra beekeeti miti waluma yaadachiisu jechaa fi kootaa nama akkanaa kana haa bira dhaabannee bakka tokkoon geessineeti luka hawaasa haa ta'u boqonnaa hawaasa warra rakkattoota haa ta'u jechuu barbaadeeti walaa dubbifnu fooloo wal gooneeti mee abboo maal jette gaaf duraa waa jettee jirta har'a mee gara kiisii keetitti taffisi namaan jedha kootaa keessa walaa dhadhooynu balbala walii akkasitti dhiifama naa godhaa nageenyi rabbii isin faana bulu isin caqasa bakkee namaa gadhiisa. Dhugaa rabbi bara Oromoon tun hamilee nama hortanii bara. Hayyee Suleymaan xiqqoosi dubbadhee baya galatooma ulfaadhaa hundi keessanuu isiniin jedha. Abdii assalaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullah. Suleymaan shabaka qabina fakkaate dhugaa waa yaada gaariidha hundi keessanuu yaada gaarii irra jirtanii. Yaa waan ta'amu hundaanuu wallaahi hattaa yoo bittaa makiinaatis taate nuti wajjin jirra. Waan ta'ame hundaanuu wajjin jirra siin jala abshiirii. Ati jabaa kennaa biyya keessa biyya alaatti illee nu tajaajilaa jirta. Kanaaf jabaadhu hojjedhu waan Oromoo sirraa gammaddu hojjedhu siin jala ishee. Akkasii waan jiru hundaanuu keessan si dubbisa anaafati adii walitti qabna waan ta'eef keessan si dubbisa karaa miseen jiraatinis. Ayyaa kan godhu. Yashi lakkoofsa keetii immoo fudhadhee maxxansa jechuudha. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Salaam warahmatullahi. Abdii akkam nagaa? Nagaa alhamdulillah. Obboleessa kee naqaali ilma bareedaa baga rabbii bakka sanii dashi baasee biyya keetiitti biyya abbaa keetiitti Oromiyaatti baga rabbi nagaan si galche siin jedha wala duraan durse. Namni fayyaa qabaatee jiraate haa fayyaallee dhabuu yoo ruuhiin jiraate ima namni rakkoo fi fatiraa keessaallee fatiratti ni baha rakkoo keessaa jechuu barbaadeeti anamma waa amma jennu kanarratti amma gaafii wayii waa si gaafachuu barbaade maatiitu beeyta amma maatiin iddoon dhaloota kiyyaa anamma baale roobe jechuudha maatiitu dhufee finfinnee jira beeyta lakkoofsa keessiin haasawuu waan barbaadeef lakkoofsa kee asirratti naa ergi keessan si waatsaappin qabdaami? Hin qabee. Bakka lakkoofsa kee asirra naa barreessi meeshaa wayii fuudhaa jiranii yoo ati erguu wajjin deemuu dandeette wajjin deemta yoo ammoo ati wajjin deemuu hin danda'in nama gootee fi nama qabatamaan achiin ga'u jechuudha namni uummata dakaa ol dhufe waan ta'eef wallahi waytuma waan san asii yaadee jedhe ijoollee wayitu na bira jira akkana bara abdii culullee faa finfinnee jira lakkoofsa isaa gaaf tokko feesbuuk irratti argee ture feesbuuka jala soyinee itti daawwallaa jedhee wallahi waan rabbina halkan kun natti argu jechuudha ammoo amma yeroo baay'ee babarreessee na galcha jedhee na galchita waan ta'eef waan san keessaan haasoyinaa haala akka itti mijaa'u lakkoofsa kee na barreessee jechuu barbaadeeti ifamaani. Ayyaa lakkoofsa kiyyaaleef illee barreessee ture. Ana jalan turre garuu wanni makiyya irratti illee yoo asirra illee barreessite wanni godhe. Abdii ati lakkoofsa kee intini tiktookii jala godhi. Ammoo masiidaa walaana irraa bahee bakka. Ayyaa warri waan ganama boolee deemu warraa wal quunnamsiisa.